Kadhannee ilaalla. Abbaraa keessan yaada keessan qopheessaa haalota kam keessaayyuu ba'uudhaanii gara yaada Waaqayyootti sassaabama. Waaqayyo immoo warra sarara barachuu barbaadanitti hin dubbataa, hin barsiisaa, hafuurri isaa gaarii waan ta'eef. Gooftaa walii wajjin kadhannee kallattiidhaan gara barumsa keenya guyyaa har'aatti ceena. Abbaa bara baraa guddaa mootii waaqaaf lafaa kan akka kee hin jiru jabaa Yaaqoob teeksoo keessa dinqisiisaa isa ajab nama jechisiisu irratti galanni siif haa ta'u. Jireenyi keenya harka keerraa nuuf laatame. Barruu kee isa dinqisiisaatu nu eegee namoota har'aa nu taasise. Kanaaf guyyaa kana galata qabanne ulfaata abbaa keenyaas jajuudhaaf fuuldura keetti walitti qabamneerra. Galanni keenyaa mana kee isa gaarii, iddoo gaarii, iddoo jireenya keetiitti haa qaqqabu. Si haa galatu ol jedhi. Kabajame ulfaadhu. Ililleen hundumtuu, faarfannaan hundumtuu, qubaan hundumtuu, jajamuun hundumtuu, galanni galataan olii maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin si duwwaa ta'u. Namni abbaa isaa, haadha isaa, obbolaa isaa, fira isaa, abbaa qabeenyaa isa gargaareefuu galata jedha. Lafa dheegan galatee ilil jedhaafi kufee jilbeenfatee harka isaa dhungatee ajaba abbaa koo, fira koo, lammii koo jedha. Nummoo abbaa keenya guyyaa gaaf tokko waasii goonee kan hin beekne, mana keenyaatii waan gaarii tokkollee argattee kan hin beekne, garuu kan nurraa hedduu galata. Isammoo maaf sitti yaarsina, maaf sitti xiqqeessina. Galanni maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin teessoo kee isa kabajamaa irratti siif haa ta'u. Hafuurri kee qulqulluun nutti dadhabee nu leenjisaa, nu barsiisaa jira. Karaa nutti agarsiisaa jira. Ijoollee koo asiin deemama akka itti deemaman nuun jechaa jira. Kanaaf hafuura keessa dinqisiisaadhaaf galanna ta'u. Maqaan kee maqaa Waaqayyoo keenya bara baraan nuuf haa ulfaatu. Amma irraatti sidhaa kan nu barsiisaa, nu leenjisaa, waan Waaqa keessaa nu hidhachiisaa siin nu ga'e. Eenyu akkasitti dhimmee afaan Waaqa keessaa kan nutti dubbatu utuu hin taane, utuu kan biraa ta'e hoo mana moototaa iddoo gurguddoonni jiran deema. Mana keenya eenyu yaadatee dhufa. Ammatu miidiyaadhumaa warruma biyya lafaarraa waamna jenneellee televezyiinii biyya lafaarraa tokko hin waamnatu jenneellee eenyutu jaallatee gola keenya dhufa. Kaffaltii nu gaafatu yeroo hammamii, daqiiqaa hammamii jedhu daqiiqaa nu wajjiniin dabarsaniif nutti dubbatan yookaan nu dubbachiisan irratti hundaa'anii birrii guddaa nu gaafatu. Hafuurri kee qulqulluun garuu gola keenya dhufe. Nun tuffanne. Inni mootii bara baraati. Inni barsiisaa barsiisotaati. Inni jajjabeessaa jajjabeessotaati. Inni garraamii warra garraamii jedhaman hundumaan oliiti. Inni danda'aa warri dandeettii qaban hundumaan oliiti. Waaqa jiraataadha. Garuu nun tuffanne. Garuu gadi qabee nun ilaalle. Gara keenya dhufe hafuurri kee. Kanaaf galata qabna. Maqaan kee maqaa Waaqayyo bara baraan ulfaatu. Nummoo akka ati yaaddu siif ta'uu dadhabuudhaan, cubbuu keessa deddeebi'uudhaan, karaa ofii keenyaarra naanna'uudhaan, yaada kee yaada Waaqayyo keessaa mucucaannee si gaddisiifnee jirra. Araarri yeroo kana hunda keenyaaf haa ta'u. Nam tokkollee dhaloonni sagalee kana dhaga'uudhaaf taa'u sababii cubbuu isaatiif, sababii dogoggora isaatiif kasasamaa akka hin teenye. Hirmii cubbuu leelee waan xuraa'aa isa danqu hundumaa humna dubbii keetiin keessaa xaragamee haa ba'u. Hunda keenya nu qulleessi. Isin amma dubbii dhageessan kanaan kan qulqullooftaniidha jedhamee caafamee jira. Dubbiin kee gaafa dhaga'amullee nama qulleessa. Humni qulleessuu danda'u dubbii kee keessaa ba'ee jireenya tokko keenyaa siif haa taasisu. Gooftaa Yesuus ilma Waaqayyoo araara nuuf godhe. Amma si kadhanna. Akkuma kaleessa nu leenjifte. Nuffii tokko malee Waaqa bantii akka nutti dubbatte. Shaakala namaarraa, muuxannoo namaarraa miti nuyi kan dhaga'aa turre. Shaakalli namaa, muuxannoon namaallee fagoon nama hin ga'u. Iddoo tokko ga'ee si tiyoorii tokkoon yookiis barumsa tokkoon kufa.
kan kee garuu yaa Waaqayyo hin madaalamu, shallagamu, hin tilmaamamu, ammanas jedhamee biran darbamu, immoo fa'u yeroon itti dhufee isa hin geeddaru. Kanaaf hafuurri kee qulqulluun inni dinqisiisaan arras akkuma kanaan duraa isa durii caalaa Waaqa banee nu haa barsiisu. Yaada kee yaada Waaqayyoo keessa garaa keenya nuuf kaa'i. Isa kanan jaallanne ergamaa majaajii isa dhugaan kee akka dubbatamu hin feene boficha bara durii maqaa Gooftaa Yesuusiin hin rukunnaa raawwatii naannoo keenyaa kan rukutame haa ta'u. Nagaa keenya irraa kan rukutame haa ta'u. Waaqa banamaati nuuf laatte irraa kan rukutame haa ta'u. Diiyaabiloos naannoo keenya jiraachuu hin danda'in. Faana keenya jalatti gadi haa tumamu maqaa Yesuusiin ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa Waaqayyoon yeroo sodaatanii maaltu namaaf ta'a waan jedhu yeroo wallaa ilaalle waan baay'ee waan ta'eef Waaqayyoon sodaachuu keessa icciitii jireenyaa burqaa jireenyaa jira waan ta'eef burqaawwan jireenyaa sana icciitiiwwan gurguddaa sana ilaaluuf jecha yeroo bal'aa fudhannee kutaawwan darban keessatti ilaalaa turreera. Har'a immoo Waaqayyo akkamittiin sodaatama waan jedhu ilaalla. Akkamittiin sodaatama? Akkam godhee of kabachiisa Waaqayyo? Akkamittiin ofiisaa kabachiisee of sodaachisee ulfina isaa eeggatee akkamittiin jiraata Waaqayyo waan jedhu wajjin ilaalla. Waaqayyo maal jedha sagalee isaa keessatti? Ani Waaqayyoodha, maqaan koo isa kana. Isin eenyuudhaa wajjiniin wal fakkeessitu? Eenyuudhaa wajjin wal fakkaannaa jedha. Ani ulfina koo dabarsee waaqayyoolii biroodhaaf hin kennu jedha. Waaqayyoon keenya kana kan inni jedhuu fi Waaqa ofii isaa kabachiisee ulfina isaa eeggatee jiraatu ta'uu isaati. Ammatu nuyi addunyaan kun dachaanee walitti qabamne ulfina isaatti bu'uu barbaanne Waaqayyo ulfina isaa kan biraadhaaf hin kennu. Waaqayyo ulfina isaa Waaquma eeggatudha. Kanaaf nummoo caalaadhumatti iyyuu Waaqayyoon kabachiisuun, ulfeessuun, ulfina isaaf jiraachuun, isa ol qabuun nurraa iyyuu eegama. Akkamittiin akka Waaqayyo ofii isaa kabachiisee ulfina isaa eeggatee jiraatu maal godhe Waaqayyo akka inni jiraatu immoo mata duree kana jalatti yookiis kutaa 10ffaa kana jalatti walii wajjin ilaalla jechuudha. Kutaan duraan dubbadhe waa'ee badiisa Baabiloon irratti Isaayyaas boqonnaa 13 irratti kan Waaqayyo dubbateedha. Isaayyaas kutaawwan hedduu waan jiraniif tokkuman isinii kenna jedheeni. Iddoo hedduutti waa'ee ulfina isaatii dhimmee dubbata. Ulfina isaa kan biraadhaaf kennuu akka hin barbaanne, ulfina isaa akka inni eeggatu yookiis kabachiifatu kutaawwan baay'ee jiran keessaatii Isaayyaas 42 lakkoofsa 8, Isaayyaas 43 lakkoofsa 7, Isaayyaas 48 lakkoofsa 11, akkasumas Isaayyaas 60 lakkoofsa 21 kutaawwan baay'eetu jira gaa. Kana hundumaa keessatti waa'ee ulfina kootiif kan Waaqayyo jedhee dubbatu argina jechuudha. Waaqa ulfina isaa kabachiifatu. Waaqa waa'ee ulfina isaatiitiif of danda'ee jiraatu ta'uu isaa argina jechuudha.
Meesa 48 lakkoofsa 11 irra jiru nan dubbisa. Kunoo ani ofuma kootiif jedhee kana nan godha. Maaliifan maqaan koo akka balleeffamu godha? Attamittiinas ulfina koo kan biraatiif kennaree jedha. Ulfina koo nan eeggadha. Akkamittan kan biraadhaaf kennee callisee dhiisaa? Kana maqaa koof jedheen godha. Raawwadhee utuu ulfinni koo baduu, utuu ulfinni koo sarbamuu, hin callisu, hin dhiisu. Utuu Waaqayyo jedhu argina jechuudha. Kutaawwan dura isin ilaalle keessaati Isaayaas 42 lakkoofsa 8 yoo dubbise, ani Waaqayyoodha, maqaan koo isa kana, ani ulfina koo kan biraatiif hin kennu, maqaa koo isanittiin galateeffamus Waaqayyoo olii tolfamoof hin dhiisu. Dubbii ajaa'ibsiisa. Irra deebiin dubbisa. Ani Waaqayyoodha, maqaan koo isa kana, ani ulfina koo kan biraatiif hin kennu, maqaa koo isa ittiin galateeffamus Waaqayyoo olii tolfamanii fi hin dhiisu jedha Waaqayyo. Isaayaas 42 lakkoofsa 8. Egaa gara kutaa kanaa kanan deebi'ee dhaqeef maaliif Waaqayyoo akkamittiin sodaatama? Waa'ee ulfina isaatiif akkamittiin falmata? Waa'ee ulfina isaatiif akkamittiin dubbata? Akkuma barbaanne Waaqayyoon salphinnee jiraachuu hin dandeenyaayi. Akkuma barbaanne Waaqayyoon aarsinee jiraachuu hin dandeenyaayi. Waaqayyo ulfinni isaa tuqamu hin dhiisaayi. Waan jedhuufi Waaqayyo Waaqa ulfinni isaa utuu inni kan biraatti kennamu taa'ee ilaalu miti isa jedhuufan gara sana deema. Yoos Waaqayyo akkamittiin sodaataman? Tokko gochaa isaan sodaatama Waaqayyo. Waaqayyo akkamittiin sodaatama? Gochaa isaatiin sodaatama Waaqayyo. Seenaa baraa isa lammaffaa isa duraa boqonnaa 13 lakkoofsa 12 irratti sagalee akkas jedhutu jira. Daawit garuu gaafasii jalqabee Waaqayyoon sodaatee attamittiin saanduqa kakuu Waaqayyoo kana fuudhee galuu danda'are jedheedha. Daawit maal godheedha? Gaafasii jalqabee Waaqayyoon sodaateetu akkamittiin saanduqa kakuu Waaqayyoo fuudhee galaa? Innoo kunoo nama ajjeesa jechuutti keera. Galanni mootii isa jiraataa Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maaltu ta'e iddoo kanatti yoo jettan, saanduqi kakuu Waaqayyoo yookiis bidiruun kakuu taabotni Waaqayyoo bara booji'ame kaasee gara iddoo isaaf qophaa'etti tun galaniin bakka biraa ture. Daawit garuu edda nagaa argatee, edda biyyi bilisoomtee, edda wanti hundumtuu karaa qabatee booddee ani mana gaarii keessa taa'ee utuun jiruu saanduqi kakuu Waaqayyoo akkamittiin iddoo ormaataa, iddoo fagootaa na bira dhufuu qaba, galuu qaba iddoo isaatti jedhee yaada qopheessee bidiruu kakuu Waaqayyoo gara iddoo Yerusaalem bakka mana Waaqayyootitti fuudhuudhaaf kaan. Saanduqi kakuu Waaqayyoo gara iddoo isaatiitti deebi'uun yaaduma Waaqayyoo ture. Gammachuu kanarraa kan ka'e immoo namoonni Waaqayyoo Daawit faan jechuudha faarfachaa, ililchaa, burraaqaa deemu. Saanduqa kakuu Waaqayyoo kana immoo qotiyyoo yookiis horii
akka gaariidhaan gototantu irratti fe'ameetu gototanii fuudhanii deemu. Dingata utuu deemaa jiranii horiin waan gufatanii fi namni Uzaa jedhamu tokko saanduqa kakuu Waaqayyootti dhiyoo ture. Naannooma saanduqa kakuu Waaqayyoo dhaabbatee ture yookiin immoo duukaa deemaa ture. Utuu inni waliin deemaa jiru saanduqi kakuu Waaqayyoodhaa waan kufuuf jedheef inni immoo bira waan jiruuf qotiyyootu gufate. Qotiyyoo fan sanaa waan gufatanii fi saanduqi kakuu Waaqayyoodhaa hin kufa jedhee waan yaaddeef Uzaa namni jedhamu kun qabee harka isaatiin qabe. Egaa akka yaada isaatiitti gahee isaa bahuudhaaf yeroo tokko tokko Waaqayyoof yaadne, Waaqayyoof inaafne, Waaqayyoodhaaf dhimmine jechuurraa kan ka'e yerootti namni ulfina Waaqayyootti bu'u jira. Abbaan argee yeroo barbaadeetti hin qabu saanduqa kakuu Waaqayyoo. Leewwota kanaaf adda ba'an, luboota kanaaf adda ba'antu jira. Isaan iyyuu immoo calluma jedhanii lafaa kaa'aniitu dhuqu miti bidiruu kakuu Waaqayyoo kana. Akkamittiin itti buuree seeraan of qulleessanii seera eeggatanii qulqullummaadhaan itti bu'u turan. Uzaan garuu seera kana eeguudhaaf qophaa'aa hin turre. Maaliif ituun bira jiru kufaa laata jedhee waan yaadda'eef harka isaatiin gaafatti bu'u ergamaa Waaqayyoo dha'ee isa ajjeese. Ilaalaa garasii namni lilileera hin gammadaa bidiruu kakuu Waaqayyoo fudhannee galaa irra gammada. Asii immoo bidiruun kakuu Waaqayyoo sun ergamaa Waaqayyoon isarra jiru nama ajjeese. Kana gaafa argu Daawitinne hin sodaate Waaqayyoon. Dubbiin edaa akkuma kaleessaa akkuma qodaa wayii achi buutanii as butuu miti. Dubbiin siiriyeesii ta'eera. Dubbiin xiyyeeffannoo barbaadeera. Waan ta'eef maal jedheetan bidiruu kakuu Waaqayyoo fuudhee galaa'e. Waaqayyoon sodaate jedha. Fuudhee iyyuu hin galle. Waaqayyo akkamittiin ofii isaa sodaachisa? Gurguddoota, mootota, tajaajiltoota akkamittiin of sodaachisa? Yoo jettan gochaa isaatiin of sodaachisa. Daawit faarfataadha. Daawit akka lubaattis Uriimiif Tumimiin diratee nama Waaqayyo wajjin dubbatudha. Hirraajaa nama geggeessitu Israa'el, mootii Israa'el kennaa baay'ee nama qabudha. Garuu hanqinni sodaa Waaqayyoo keessa isaa tureera. Deemsa isaa keessaa Waaqayyoon sodaachuun keessa isaatii gadi bu'aa dhufeera. Kanaaf Waaqayyo maal godhe? Akka inni isa sodaatuu fi hojii sodaachisu tokko hojjete. Gocha isaatiin sodaatame. Waaqayyo akkamittiin akka mootota ofiisaa sodaachisu, gurguddoota tajaajiltoota ofiisaa akka ittiin sodaachisu beeka jechuudha. Maqaan isaa ulfaatuuti. Macaafa faarfannaa 66 lakkoofsa 5 irratti immoo sagalee akkas jedhu jira. Kottaa wanta Waaqayyo godhe ilaalaa. Inni hojii isaa isa namoota irratti mul'atuun in sodaatama. Irra deebi'een dubbisa. Kottaa wanta Waaqayyo godhe ilaalaa. Inni hojii isaa isa namoota irratti mul'atuun in sodaatama. Maqaan isaa ulfaatu. Waaqayyo in sodaatama. Ameen jedha. Waaqayyo maal godhaa? In sodaatama. Akkamittiin sodaatama yoo jettan hojii isaa isa namoota irratti mul'atuun sodaatama. Sagalee kana keessatti. Kanaaf Waaqayyo akkamittiin sodaatama seeruuf gocha isaatiin, hojii isaatiin sodaatama. Warri Waaqayyo hin jiru meerree Waaqayyo utuu jiraate akkasin godhu kanan godhu jedhanii gaafa Waaqayyo irree isaa mul'isuutti ka'u jirta dhugumaa jedhanii harka kennuutti ka'u. Gaafa kam Waaqayyo hojii isaatiin gocha isaatiin sodaatamuu gaafa eegalu jechuudha. Maqaan isaa ulfaatu.
Inni lammaffaan Waaqayyoo uumaa isaatiin sodaatama. Uumaa isaatiin sodaatama. Wanta hojjeteen, wanta uumeen, hojii harka isaatiin uumama uumee jiruun gocha uumuu isaatiin sodaatama. Gocha isaatiin sila kan jenne gararraatti aksheniidha. Yookiis immoo raawwiinni amma raawwatuunidha. Kan Daawit fa'aa jechuudha. Fuulama isaanii duratti achumatti wanta inni hojjetuunidha. Caarfannaa 66 lakkoofsa 5 irratti kan dubbisnes wanta inni raawwate namoota irratti wanta inni raawwate isa booddee kan namoonni fuula isaa duratti kirkiran sodaatan Waaqayyoon sodaachuu eegalanidha. Inni amma iddoo kanatti ilaalle immoo kireeshaniidha. Uumama uumeen gochaa kanaan dura hojjete addunyaarraa qabuun sodaatama Waaqayyo. Maqaan isaa ulfaatuti. Lallaba boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irratti sagalee akkasii jedhu jira. Wanti Waaqayyo hojjetu hundinuu bara baraan akka jiraatu ani beeka. Wanti isatti dabalamu yookiis isarraa fuudhamu tokkollee hin jiru. Waaqayyo namni akka isa sodaatuu fi wanta akkasii kana hojjeteera. Maqaan isaa ulfaatu. Amma Waaqayyo namni kan inni irra jiraatu pilaanetoota gurguddoo kanaan dura kan baranne 9 yeroo madhiyoo immoo yeroo nuyi gara elementary high school keessa yeroo jirru immoo pilaanetoota warra salganiin alatti pilaanetoonni haaraan akka argamaa jiran namoonni hin dubbatu. Ammas yeroodhaa gara yerootti hawaa kana keessatti yuunivarsiitii kana keessatti kan akka pilaanetii warroota duraan adda ba'anii isarras kan caalan uumamni gurguddaan argamaa jiru. Aduunii baay'ee humna guddaa kan qabdu, ifa guddaa kan qabdu jennee kan baranne aduu kanatti harka hedduu kan naanna'an fageenya guddaarra kan jiran ho'a ajaa'ibaa, ifa ajaa'ibaa kan qaban teknooloojiin ammuma argamaa deemu, hammuma guddachaa deemu akka isaan jiran argaa jira bira gaara. Waaqayyo kana hundumaa maaliif uume? Kan namni irra jiraatu dachee eerzii pilaanetii ishee tokko duwwaadha, ishee sadaffaarra jirtu duwwaadha. Waaqayyo kana hundumaa uumumaaf barbaachise. Waaqayyo kana hundumaa kan inni uumeef akka namoonni isa sodaataniifidha. Maqaan isaa ulfaatu. Jiraachuusaa karaan ittiin beekamu tokko Waaqayyo jira kan namoonni jedhan gocha inni uumeen gaaffii isaanitti ta'a namoonni. Qorattoonni warri filoosoofonni kun tilmaamanii xiinxalanii gaafa jedhanii gaaffii isaanitti uuma. Addunyaa kana yookaas immoo uumama yuunivarsiitii kana keessa jiranii humni ta'e tokko kan walitti qabee jiru loogos kan jedhamu jiraa jedhaniitu kaa'u. Kiristiyaanonni garuu loogos isa jedhu sagalee Waaqayyoo, bii Waaqayyoo, ilma Waaqayyoo jedhaniitu amanu. Garuu warroonni Giriikii qorattoonni addunyaa warri beekoodha jedhaman jiru warri jedhamanii hiika isaa waan wallaalaniif wanta addunyaa kana baatee jiru humna ta'e tokkodha. Humnichi immoo loogos jedhama. Garuu Waaqa jedhanii amanan. Waaqa jechuun lagatu akka nama maqaa soddaa maqaa biyyuu maqaa maatii lagatu. Waaqayyo jira jechuun waan sodaatanii humna ta'e tokko jedhu. Garuu humna ta'e tokko inni isaan jedhan sun Waaqayyo. Yeroo ammaa immoo maal jedhamaa jira? Saayinsiin dura Waaqayyo hin jiru. Wanti hundumtu kan inni ta'u akka tasaatii uumama jijjiirama tirannaa yookaan evolushiniidhaan dhufe jedhanii jiraachuu Waaqayyoof mormuudhaan jalqaban saayinsiin baay'inaan. Haa ta'u malee amma kan jedhamaa jiru especially in this 21st century wanti jedhamaa jiru, wanti shakkamaa jiru saayinsiin kiristiyaanitiidhaan dhuminnaa laata, amantiidhaan dhuminnaa laata jedhanii shakkaayu qorattoonni addunyaa kanaa jechuudha. Deemee saayinsiin maal approve gochuuf deema, maal mirkaneessuuf deema? No, Waaqayyo jira, jireenyi bara baraa jira,
ilmi Waaqayyoo jira jechuudhaaf deema jedhame yaadama. Yeroo dhiyoo garuma akkas waggaa 4-5 dura qorannoodhaan wanti hawaa kana keessatti argame tokko yookiis uumamni argame tokko wanta akka urjii jechuudha. Garuu mallattoo fannootiin kan taa'ee jiru. Mallattoo fannoo isa gooftaa Yesuus itti fannifame. Fannoo irratti harka isaa lachuu bal'isee kan jiru. Kaameeraadhaan fagoo irra dhaabatanii kan argan. Kaameeraa gurguddaa sirriitti qulleessuu danda'uun kan ka'e fakkii isaa akka carraatee yeroo leenjii wayii irratti nutti agarsiisanii turan. Kan namni siileetu hin taane yuunivarsiitii kana keessatti kaameeraadhaan kan ka'e garuu fannoodhuma gooftaa Yesuusiin kan fakkaatu tokko argame. Gummaan kireeshinii jiruudha. Uumamee jiruudha. Waan yeroo dhiyoo hojjetame miti. Waan qorattoonni samii keessa kaa'an miti. Yookiin immoo footooshooppii nuyi jennu kanaan kan argame miti. Kan namni taa'ee uumee hojjete walitti qindeesse miti jechuu kiyya. Kanaaf warri Waaqayyoo hin jiru jedhanii kaa'anii dhumarratti hin dogoggorre dhuguma Waaqayyoo inni isin jettan jira jechuun isaanii hin oolu jechaa jiru beektonni macaafa qulqulluu. Saayinsiin deeme kiristiyaanummaa mirkaneessuun isaa hin oolu jechaa jiru. Sababiin isaa wanta isaan qorannoo hedduu dadhabbii hedduu booddee baajata hedduutti dhangalaasanii tekinooloojii gurguddaa itti dhangalaasanii bira ga'anii already Baabilii keessatti barreeffamee jira. Isaan garuu waan Baabilii keessatti dubbifamee barreeffamee jiru sana bira ga'uudhaaf baay'ee baratanii baay'ee dubbisanii laaboraatoorii hedduu keessa turanii tekinooloojii hedduu keessa darbaniitu bira ga'anii yeroo isaan ajaa'iba argine jedhanii dhufan macaafa qulqulluu keessa tiksiinsaa barreeffamee jira. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Waaqayyoo gaa akkamittiin sodaatamaa? Warroonni maal jedhu ammas kanuma duukaa yeroo ammaa kana tiyooloojiyaaniin kan isaan jechaaraniif haala qabatamaa jiruun hawaa yuunivarsiitii Ameerikaa warri qoratan naasaa keessa warri jiran jechuudha. Hedduun isaanii Protestaantii ta'aa jiru gooftaa Yesuusitti amanaa jiru jedhama. Hedduun qorattoonni hawaa Ameerikaa yookiis naasaa keessa warri jiran saayintistoonni warri gurguddoodha jedhaman gooftaa Yesuusitti amanaa jiru jedhama. Maaliif kun jedhamee yeroo gaaffii ta'u wanti isaan qoratan hedduunsaa macaafa qulqulluu mirkaneessaa waan jiruuf gooftaatti deebi'anii nuyi shawwadamaa jirra. Nu darbaa jira. Jireenya wajjin wal bira darbaa jirra. Utuu biyya lafaa duukaa fi nu jira dhufanii gooftaatti amanaa jiru jedhama. Waaqayyo maaliif uumama kana hundumaa uume? Seedu ogeessichi hayyuun jawaan Israa'el Solomoon Waaqayyo kan ogummaadhaan ija isaa bane akkas jedha. Wanti Waaqayyo hojjetu hundinuu bara baraan akka jiraatu ani beeka. Wanti isatti dabalamu yookiis isa irraa fudhamu tokkollee hin jiru jedhee maayedha. Waaqayyo namni akkasi sodaatuuf wanta akkasii kana hojjeteedha. Kanaaf Waaqayyo akkamittiin sodaatama? Uumaa isaatiin sodaatama. Hojii hojjetee jiruun isa sodaatama. Kattaawwan gurguddaa, urjiiwwan gurguddaa, pilaanetii gurguddaa, bineensa ajaa'ibaa wantoota hojjete hundumaa kanaan safuu yaa Waaqi kun hojii harka keeti. Situ hojjete. Kanaaf galateeffamuu sirra jira jedha jechuudha namni waa'ee kanaati. Waa'ee uumaa isaatiif jechuudha. Galanni Waaqayyoo keenya isa guddaadhaaf haa ta'u. Yeroon keenya baay'ee waan deemeef qabxii kana har'uma walitti qabuu yaadeen ture mata duree xiqqaa Waaqayyo akkamittiin sodaatama isa jedhu garuu yeroon keenya waan deemeef qabxii tokko gabaabsee dabaleetti dubbadheetanii qabxii ja'a waan of jalaa qabuuf innumti kunu sadaffaa dubbadheetanii isaa Afrikaa isa jiru yeroo biraa ilaallaa jechuudha. Kakuu namaaf galuun sodaatama inni sadaffaan. Waaqayyo akkamittiin sodaatama?
kakuu namaaf galuudhaan hin sodaatamu Waaqayyo. Raawwachuu duwwaa miti. Hojjetee nutti agarsiisuudhaanis hin sodaatama. Gochaa hojjetuunis hin sodaatama ilaalleerra. Garuu kakuu nuu galuudhaan, waadaa bara baraa nuu galuudhaan, abdii fuulduratti nuu galuudhaan hin sodaatamu Waaqayyo. Hin argine arrumallee yeroo Waaqayyo karaa raajotaa nutti dubbatu. Karaa namoota kennaa Hafuurri qulqulluun ittiin namatti waa mul'isee dubbatu yeroo Waaqayyo waadaa tokko nuuf galu. Haala nu keessa jirru nutti mee haala qabatamaa namoonni fakkeessanii profaayilii keenya feesbuukii irraa waan garaagaraa irraa ilaalanii uumanii nutti manutu hin taane dhugumaan Hafuurri Waaqayyo garaa keenya keessa rakkoo keenya adda baasee itti mee haala nu keessa jirru edda dhaga'anii edda hubatanii booddee isa edda nutti manii amma immoo Waaqayyo achi keessa nu baasuudhaaf gara dirree caalutti, gara eebba caalutti, gara nagaa caalutti, gara hiikamsa caalutti nu dabarsuudhaaf Waaqayyo yeroo nu waadaa nuu galu. Garaan keenya gammachuurraa kan ka'e isa sodaachuu, isaaf buluu, ati dhuguma jirta abbaa koo, dhuguma beekta rakkina koos, dhuguma naa yaadde, haalli koo siif qabatamaadha, siif ifaadha, galata kee yaa Waaqayyo jechuutti kaana jechuudha. Waaqayyoon duratti rommuu, Waaqayyoon duratti oollachuu, Waaqayyoon galateeffachuu jalqabna jechuudha. Yeroo inni kakuu nuu galu. Macaafa Milkiyaas raajichaa boqonnaa 2:5 irratti dubbii kana fakkaatutu jira. Innis akkas jedha. Kakuun koo inni isaa wajjin ture suni kakuu jireenyaa fi kakuu nagaati. Kanas akka inni na safeeffatuufan isaaf kenne. Innis ana sodaatee maqaa kootiif ulfina kenneera. Waa'ee Leewiitiif dubbata. Gara jalqabaa yeroo barumsa kana jalqabne waan kana kutaa kana dubbifannee ture. Arra akkaataa nuti kuticha dhufnee ilaalle Waaqayyo akkam godhee sodaatamaa, maal godhee sodaatamaa, akkamittiin sodaasaa nama keessa bulchataa, akkamittiin sodaa Waaqayyo kana ekspiriyaansi goonaa, piraaktis goonaa, akkamittiin hojiirra oolchinaa, Waaqayyo immoo akkamittiin hojiirra oolfataa, sodaatamuusaa akkamittiin mul'isaa kan jedhu ilaaluu keessa dhufne jechuudha gara kutaa kana. Waa'ee kakuu isaatii dubbata asitti immoo Waaqayyo. Kakuun koo inni isaa wajjiniin ture suniidha. Kakuu jireenyaaf kakuu nagaati jedha maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Kakuun Waaqayyoo yeroo hundumaa akka nu jiraannu, akka nu nagaa argannudha. Jireenyi nuuf haa ta'u ammayyuu maqaa Yesuusiin. Nagaan nuuf haa ta'u ammayyuu maqaa Yesuusiin. Kakuun koo inni isaa wajjin ture kakuu jireenyaa, kakuu nagaati jedha. Kan inni kakuu nagaa fi kakuu jireenyaa ijoollee koo biratti, nama koo biratti hambiseef immoo waa tokko raawwachuuf jedhe Waaqayyo. Maal jennaan akka inni na safeeffatuuf jedha. Innis immoo ana sodaatee maqaa kootiif ulfina kenneera. Dhugaa baaf Waaqayyo Leewiidhaaf. Innis akkuma abdadhe, akkuma yaadee godhe na sodaateera, na safeeffateera, ulfina maqaa kootiif kenneera. Ulfina maqaa koof kennee fuuldura koo deddeebi'eera. Mana qulqullummaa koo keessatti gugguufee aarsaa naaf aarseera. Mana qulqullummaa koo keessa deddeebi'ee ulfina koo sodaachaa oollachaa ana duratti aarsaa tureera. Na sodaateera, na kabajeera. Kakuun koo isa bira kaa'e hojii naaf hojjeteera. Kanan kakuu nagaa, kakuu jireenyaa isaaf kenneef akka inni na sodaatuuf, akka inni na safeeffatuuf ture, innis immoo kanuma raawwateedha. Ijoollee Waaqayyo akkamittiin sodaasaa keessa namaa kaa'a? Akkamittiin sodaatama? Kakuu namaaf kaa'uun, kakuu namaaf galuun, kakuu akkamii? Kakuu jireenyaa, kakuu nagaa jechuudha. Kanaaf Waaqayyo karaa inni ittiin sodaatamu kakuu namaaf galuudhaan sodaatamaa jechuudha. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Warroota hafanii yeroo biraa kutaa 11ffaa keessatti ilaalla. Waaqayyo isa nutti dubbateef kabajniif galanni haa ta'u. Maqaa isaa isa dinqisiisaa walii wajjin galateeffannee walitti qabna. Waaqayyo bara baraan ulfaatu.
kanan daqiiqaa 30 hanga 35 hanga 40 keessatti walitti qabaa jiruuf namoonni jaallatanii gammadanii utuu hin dhufin yaada tokkoon dhaggeeffatanii akka fixaniifidha malee hanga sa'a tokkotti sanaa olis dubbachuu dadhabee miti jechuudha. Kana isiniif gala. Gooftaan isin haa eebbisu. Waaqayyoon wajjin galateeffannee xumura. Gooftaa hundumaan olitti bara baraan guddaa taate maqaa kee isa dinqisiisaadhaaf galata dhiyeessinaati. Sodaatamaadha. Ulfina keef sumatu eeggata. Jabaadha. Karaa ittiin ulfina kee kabachiiftu ofii kee sodaachiftee jiraattus beekta. Maqaan kee bara baraan nuuf haa kabajamu, nuuf haa ulfaatu, haa sodaatamu, haa safeeffatamu. Olala jedhu maqaan kee yaa mootii. Hafuura keessa gaariidhaan nu barsiisteetta. Yaada keessa gaariis nutti himteetta. Bara baraan ololluuf jedhi. Yaa Waaqayyo dhugumaan nuni warra si Waaqayyoon sodaatanii si kabajanii ulfina kee mul'isaa jiraatan akka taanuuf immoo ayyaana nuu baay'isi. Ayyaana kee isan dabarreen nu ilaali. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin garaa si dhaga'u si sodaatu laphee safeeffatu siif bulu tokko keenyaaf kenni. Dubbiin dhageenya kun gara firdiitti gara adabamuutti kan nu geessitu hin taane gara gaarummaa isa dhaga'u keessaan argamuutti akka nu geessuuf maqaa Gooftaa Yesuusiin nu gargaarati. Kana waan gooteef teessoo keessa dinqiisaa isa kabajamaa irratti bara baraan ulfaadhu. Dhuma keenya bara keenyatti laannetti darbe maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin. Ameen. Gooftaan ni jiraatan isin haa eebbisu. Itti fuftanii sagantoolee biraa as keessatti darbuus hirmaadhaa. Sagantaa kanas YouTube irraanis hordofaa. Obboloota keessaniifis qoodaa. Waaqayyoo isin wajjin ta'uu nagaadhaan tura. Edda kadhannee in ilaalla. Kanaaf garaa keessan yaada keessan qopheessaa. Haalota kam keessaayyuu ba'uudhaanii gara yaada Waaqayyootti sassaabama. Waaqayyoon warra isarraa barachuu barbaadanitti hin dubbataa, hin barsiisaa. Hafuurri isaa gaarii waan ta'eef. Gooftaa walii wajjin kadhannee kallattiidhaan gara barumsa keenya guyyaa har'aatti ceena. Abbaa bara baraa guddaa mootii waaqaaf lafaa kan akka kee hin jiru jabaa Yaaqoob. Teessoo keessa dinqisiisaa isa ajab nama jechisiisu irratti galanni siif haa ta'u. Jireenyi keenya harka keerraa nuuf laatame. Barruu kee isa dinqisiisaatu nu eegee namoota irraa nu taasise. Kanaaf guyyaa kana galata qabanne ulfaata abbaa keenyaa si jajuudhaaf fuuldura keetti walitti qabamneerra. Galanni keenyaa mana kee isa gaarii iddoo gaarii iddoo jireenya keetiitti haa qaqqabu. Si haa galatu olol jedhi. Kabajame ulfaadhu. Ililleen hundumtuu, faarfannaan hundumtuu, qubaan hundumtuu, jajamuun hundumtuu galanni galataan olii maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin si duwwaamatu. Namni abbaa isaa, haadha isaa, obbolaa isaa, fira isaa, abbaa qabeenyaa isa gargaareefuu galata jedha. Lafa dheegan galatee ilil jedhaafi kufee jilbeenfatee harka isaa dhungatee ajaba abbaa koo fira koo lammii koo jedha. Nummoo abbaa keenya guyyaa gaaf tokko waasii goonee kan hin beekne mana keenyaatii waan gaarii tokkollee argattee kan hin beekne garuu kan nurraa hedduu galata isammoo maaf sitti yaarsina maaf sitti xiqqeessina. Galanni maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin teessoo kee isa kabajamaa irratti siif haa ta'u. Hafuurri kee qulqulluun nutti dadhabee nu leenjisaa nu barsiisaa jira. Karaa nutti agarsiisaa jira. Ijoollee koo asiin deemama akka itti deemaman nuun jechaa jira. Kanaaf hafuura keessa dinqisiisaadhaaf galanna ta'u. Maqaan kee maqaa Waaqayyoo keenya bara baraan nuuf haa ulfaatu. Ammarraatti sidhaa kan nu barsiisaa, nu leenjisaa, waan Waaqa keessaa nu hidhachiisaa siin nu ga'e. Eenyu akkasitti dhimmee afaan Waaqa keessaa kan nutti dubbatu utuu hin taane. Utuu kan biraa ta'e hoo mana moototaa iddoo gurguddoonni jiran deema. Mana keenya eenyuun yaadatee dhufa. Ammatu miidiyaadhuma warruma biyya lafaarraa waamna jenneellee
Televizyinii biyya lafaarraa tokko hin waamnetu jenneellee eenyutu jaallatee gola keenya dhufa. Kaffaltii nu gaafatu yeroo hammamii daqiiqaa hammamii jedhu daqiiqaa nu wajjiniin dabarsaniif nutti dubbatan yookaan nu dubbachiisan irratti hundaa'anii birrii guddaa nu gaafatu. Hafuurri kee qulqulluun garuu gola keenya dhufe. Nun tuffanne. Inni mootii bara baraati. Inni barsiisaa barsiisotaati. Inni jajjabeessaa jajjabeessotaati. Inni garraamii warra garraamii jedhaman hundumaan oliiti. Inni danda'aa warri dandeettii qaban hundumaan oliiti. Waaqa jiraataadha. Garuu nun tuffanne. Garuu gadi qabee nun ilaalle. Gara keenya dhufe hafuurri kee. Kanaaf galata qabna. Maqaan kee maqaa Waaqayyo bara baraan ulfaatu. Nummoo akka ati yaaddu siif ta'uu dadhabuudhaan cubbuu keessa deddeebi'uudhaan karaa ofii keenyaarra naanna'uudhaan